Shamaa akkam nagaa jirtu ani Yoobsan Dureetii Yoobsan arguu YouTube channel like share subscribe gochuu dagatina. Egaa immoo garaagarummaa sagalee afaan Oromoo kan jedhu kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Sagalee afaan Oromoo yookiin immoo garaagarummaa isaanii akkaataa isaaniitti dubbifamanii jechuudha. Akkaataa isaaniitti dubbifaman gaafa laallu afaan Oromoo keessatti sagalee dheeraa fi sagalee gabaabaa kan jedhudha jechuudha. Yeroo hedduu wantoota wal fakkaatan yookiin immoo sagalee qubee tokkorraa hambisuuf qubee tokkotti dabaluudhaan sagalee adda addaa akka isaan nuu laatanii jechuudha. Akka fakkeenyaatti asirratti lamaan isaanii kun wal fakkaatu garuu sagalee fi hiika adda addaa qabaatu jechuudha. Inni jalqabaa raafuu fi kana raafuu fi rafuu isa jedhu adda baasuuf inni jalqabaa addana jiru kun rafuu jedha. Raa jennee fuu jenna. Inni kun rafuu yookiin ciisuu isa jennudha jechuudha. Inni kun immoo raafuu jedha. Inni kun waan nyaatamu yookiin immoo wanta baala qabu jechuudha. Kan nyaatamu raafuu jedha. Inni jalqabaa garuu raa jennee fuu jenna. Raafuu fi rafuu isa jedhu jechuudha. Raafuu, rafuu. Kanaaf inni jalqabarra jiru rafuu yeroo ta'u inni lammaffaarraa raafuu jedha jechuudha. Inni kan biraan immoo bira kan jedhudha jechuudha. Bira. Inni lammaffaarra jiru birraa jedha. Kanaaf bira kan jedhuu fi birraa kan jedhu kuni dubbachiiftuun keenya maal taateetti jechuudha. Dubbachiiftuun keenya dheeratteetti jechuudha. Karaa lamaanii waan dheerattee jirtu biraa fi birraa isa jedhu garaagarummaa kanaan adda baasna jechuudha. Inni kan biraan nafa. Kun nafa jetti. Karaa lamaaniin iyyuu gabaabbatee waan jiruuf dubbachiiftuun keenya jechuudha. Inni lammaffaarra jiru garuu naafa jedha. Naa jennee kaane faa. Inni jalqabaa naa jedhee kee faa jedhaa jechuudha. Nafa. Inni kun garuu naafa jennee dubbisnaa jechuudha. Inni kan biraan gara. Garaa. Gara kan jedhu bakka yookiin kallattii kan agarsiisu yeroo ta'u, garaa kan jedhu gaa jennee kan raa jenna jechuudha. Garaa jechuudha jechuudha. Boruu, boru, boruu yookiin immoo booruu isa jedhu jechuudha inni kun. Kanaaf isa kana boruu kan jedhu guyyaa isa kan biraa isa dhufu jechuudha. Boruu isa jedhudha jechuudha. Booruu jechuun immoo bishaan yookiin waan boora'ee jiru yookiin waan qulqulluu hin taane booruu jechuudha. Booruu. Karaa lamaanii maal taateetti jechuudha qubeen dubbachiiftuun keenya dheeratteetti jechuudha. Yookiin immoo sagalee gama lamaaniin dheerattee waan taateef qubee sagalee leexaa jennaani jechuudha. Inni kan biraan ana. Ana jechuun of jechuudha. Aanaa jechuun immoo ganda yookiin immoo bulchiinsa gandoota of jalatti qabatee jiru aanaa isa jedhu taate jechuudha. Kanaaf ana isa jedhu kanarratti karaa lamaaniin iyyuu dheeressinee aanaa jetti jechuudha. Aa jennee naa jenna jechuudha. Inni kun galee. Galee. Eessaa galee? Karaa deemaa ta'uu danda'a. Bakka ta'eetii galuu kan agarsiisudha jechuudha inni kun. Bakka ta'ee galuu. Inni kun garuu gaalee jechuudha. Galee, gaalee. Inni kan biraan dhalee. Dhaalee. Maal jedheera? Gubbaarratti galee jennee gaa jennee lee jennee galee jennee jechuudha. Galee fi lillaa fi gaalee kan jedhu inni dheeratee jechuudha. Akkuma kana dhalee dhaa jennee lee jedhaa jechuudha. Inni kun garuu dhaa jennee lee jenneetu dheeressinee boodarra immoo gabaabsine jechuudha. Akkasuma koree, kooree, qoree, qooree yookiin gogeessa jedhu yookiin immoo wanta irraa jiidhiin irra hin jirre ta'ee jechuudha. Mala, maala. Warreen kana akkaataa kamiin dubbisna jechuudha. Garaagarummaa qubeewwan wal fakkaataniiti jechuudha warri kun. Akkasuma karaa biraatiin yeroo ilaallu ammas kan biraa barreessinee ilaaluu dandeenya jechuudha. Fakkeenya kan biraa. Fakkeenya kan biraa gaafa barreessinu lafa. Laafaa. Akkaataa kanatti garaagarummaa isaanii barreessuu dandeenya jechuudha. Akkasuma laga. Laga, laagaa. Warreen kun maal ta'aniiru jechuudha. Warreen gama lamaaniin qubee
dubbachiiftuu dheeraa qaban yookiin immoo qubee leexaa ta'anii ergaa guutuu dabarsanii jechuudha. Garuu wal fakkeenya isaanii kanaatiin lamaan isaanii maalidhaa? Garaagarummaa sagalee qabaatu jechuudha. Garaagarummaa sagalee qabaachuu isaaniitiin egaa yeroo hedduu lafa isa jedhu kana laafaa isa jedhu kanaan barreessina taanaan lafa nuun jedhu jechuudha. Laga isa jedhuu fi laagaa kan jedhu laga jechuutti yoo qubee tokkotti dabarre maal ta'a jechuudha? Inni sun dogoggoramuu ta'a jechuudha. Akka fakkeenyaatti laga jechuu barbaannee akkas yoo jenne inni kun maal jechuudha? Dogoggoraadha jechuudha. Inni kun eksiin galaa ta'a jechuudha. Kanaaf isa kamtu sirrii ta'a? Laagaa yookiin laga jechuu barbaanne taanaan isa kanaa jechuudha. Laga jechuu barbaanne taanaan akkaataa kanatti maal gochuu dandeenya? Akkaataa kanatti barreessuu qabna jechuudha. Laagaa jechuu barbaanne taanaan ammas laagaa jennee barreessuuf ammas akkaataa kamitti barreessuu qabna jechuudha. Laa jennee kun dheerateera jechuudha. Gaa isa jedhu kanatu maal nu laata jechuudha? Isa sirrii nu laata jechuudha. Malee akka isa jalqabaatti sirrii nu laatu jechuudha. Inni kun laagaa inni jedhu isa sirrii ta'eera jechuudha. Lagaa fi laagaa karaa kanaatiin adda baasnee maal gochuu dandeenya jechuudha? Barreessuu dandeenya jechuudha. Kanaaf laa kan jedhu kun sirrii miti jechuudha. Akka fakkeenyaaf ammas isuma kana qubee kan biraatti daballee yoo barreessines ammas sirrii hin fidu jechuudha. Yoo irraa hambisnes yoo itti daballees kan biraa nu laatu jechuudha. Kanaaf rafuu kan jedhuuf raafuu. Rafuun ciisuudha. Raafuu kan jedhu garuu waan nyaatamu yookiin biqilaa baala qabaatu jechuudha. Rafuu, raafuu. Bira, birraa. Bira jechuun cinaasaa jechuudha. Birraa jechuun immoo yeroo fulbaanaa booddee waan kan jiran ji'oota 3 kan jiran birraa jennaan jechuudha. Nafa qaamadha. Naafa kan jedhu immoo nama qaama hir'uu yookiin immoo qaamni isaa socho'uu hin dandeenye naafa jennaan jechuudha. Gara kallattii kan agarsiisudha. Garaa kan jedhu immoo qaama namaa yookiin qaamatti nyaata nyaatan garaa jechuudha. Boru. Boru jechuun guyyaa kan biraa isa kan biraa boru dhufu jechuudha. Booruu jechuun garuu waan hin calaliin jiru yookiin waan boora'ee jiru jechuudha. Ana nama tokko yookiin anuma mataa koo jechuudha. Aanaa jechuun garuu bulchiinsa gandoota adda addaa of jalatti qabate aanaa jennaan jechuudha. Galee. Galee jechuun namni tokko karaa deemee dhufeera yookiin galee jechuudha. Gaalee jechuun immoo jechoota afaan Oromoo hiika guutuu dabarsu yookiin immoo hima adda addaa karaa adda addaatiin walitti ijaarame jechoonni walitti ijaaramanii jiran gaalee ibsuu dandeenya karaa biraatiin ibsuu dandeenya jechuudha. Dhalee kan jedhu immoo dhaluu yookiin immoo mucaa argachuu kan dhaalee kan jedhu immoo kennaa yookiin immoo kan namaa yookiin kan firaa ofii maal gochuu fudhachuu yookiin kan ofii taasifachuu dhaalee jedhama. Koree yaabbachuu yookiin muka yaabbachuu yookiin mana yaabbachuun koree jennaan. Koree kan jedhu garuu bashannana yookiin boonessa jedhudha jechuudha. Koree waan tokko yookiin mukarraa muka yookiin damee isaarraa qoruu yookiin irraa ciruu isa jedhudha. Qoree kan jedhu garuu goge yookiin immoo jiidhinsa kan hin qabne qoreedha jennaan jechuudha. Mala kan jedhu mala waa tokko ittiin hojjechuudhaa fi mala yookiin immoo wanta tokko ittiin hojjechuuf siistama isa jedhudha. Maala kan jedhu immoo kan morma sangaa jalatti rarra'u maala jedhama jechuudha. Kana fakkaata garaagarummaa sagalee afaan Oromoo ishee gabaabduu yookiin immoo xiqqaa ta'e jechuudha. Kana duwwaatu jiru osoo hin taane kan biraan baay'inaan ni jiru. Warreen kun warreen fakkeenyaaf fudhatamanidha jechuudha. Yoo isinitti tole laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatinaa galatooma.